Nagaa fi araarri waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani baay'ee nagaa godha. Galata waaqayyo. Isinillee bakka nagaa fayyaa keessan taatanii bakkuma jirtanitti nagaan keessan dachaa yaa baay'atu. Isiniin jedhaa naawroon akkasuma maatiin taatan galatoomaa eebbifamaa. Warroonni maatiin hin taane maatiin taana jajjabeessaa. Like gochuu, subscribe gochuu hin dagatiina. Akkasuma comment illee barreessuu hin dagatiina. Yaada deeggarsaas haa ta'u yaada gorsaas haa ta'u comment gochuu hin dagatiina isiniin jedhama. Family ko kan maxxansuudhaani gorsa gabaabaa tokko nu fayyada jedhee waan an qabadhee dhufee jiraachuudhaanis dargaggoota gaa'ela hin qabatin jechuudha. Warra gaa'ela qabatanii darbanii rakkoon qabu bakkuma jiraatanitti jaalalaaf tokkummaa waaqayyo isaaniif haa kennuun jedha. Warroota ganaa gaalatti galuuf jedhan dargaggoota laallata jechuudha gorsi kuni. Innis maanni jiraa fi fayyoo haadha kakkuu fi abbaa kakkuu jechuudha. Isaanirraa maal argina? Yeroo hundumaa fincila boo'icha waan akkas akkasii kanadha jechuudha. Jiraanii fayyoo dhiisee haadha kootuubii yookiin sabboontuu warra Wallaggaa sana fuudhee jedhameen haasa'ama jechuudha. Isheenillee miidiyaa irratti as baatee abbaa manaa argadheeratti sabpiraayis gochaa jiruuni. Kana jechuun sababii ka'umsa gaala kana diiguu kan ta'e fayyoodha jechuudha. Duraan otoo jaalalatti hin galiin otoo gara gaala ijaaruutti hin galiin otoo dubbii dhugaa walitti dubbatanii ta'e amma erga daa'imman horatanii wal wajjin jireenya jiraatanii waggaa kana wal wajjin jiraatanii booddee diigamsi hin dhufu ture. Garuu jechuudha dargaggoonni keenya asirratti waan hubachuu qabdan isin fayyada jedhee waan irraa haasa'aa jiru. Gara gaalaatti otoo hin galiin dursa isheen shaamarraallee dhugaa jiru jechuudha. Gaarisaa ta'uu hamaa wanna kamiyyuu otoo waliin dhoskin si jaallateera taanaan mudaama keessana duukaa si jaallata. Si hin jaallanne immoo taanaani yoo mudaa qabaachuu baatteeyyuu sin jaallatu jechuudha. Kanaafiyyuu jaalala keessatti wal amanamummaan baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee murteessaadha gatii ta'ee fi otoo warroonni mudannoo akkasii qabdan dursitanii abbaa manaa keessaniif yookiin jaalallee keessaniif waan keessa dabartanii fi mudannoodha. Bakka nama mudataa shaamarran waan baay'eetu mudataa jechuudha. Karaa adda addaatiin shaamarran mudatamu hin goonfamu darbee immoo baqqaatii ijoollummaatti cabuu danda'u miidhamuu danda'u gatii ta'ee fi kanaaf shaamarran yeroo baay'ee hin goonfamu jechuudha. Dafee lapheen isaanii cabu. Kanaaf iyyuu jechuudha waan nurra ga'e sana dursinee hiriyaa keenyaaf yoo himne baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaala keessatti wal sobaa deemuuni amanamummaa walii dhabuuni gaarii miti gatii ta'ee fi amanamummaadhaan waan keessa darban sana yookiin wanta nama mudate sana yoo walitti himanii waan qaban waan jiru yoo walitti himanii waliif galanii gara gaalatti seenan bareedaadha jedhee yaada akka kootti. Dubbiin sobaan ijaarame egaa hin beektu akkuma amma isaanii walitti buusaa jiru kanaachuudha. Baay'ee gaabbitee baay'ee waan gootu dhabde bu'aa jirti. Mucaan ishillee guddattee hojii gargaaraa jirti jechuudha. Innaa akkasuma jechuudha baay'ee tokko dhugaa rabbi namatti dhaga'ama. Ammoo yeroo deebitee akka kanatti gaalli kaleessa ho'aa ture jaalala qaba ture namatti tole ture jechuudha. Innaasaa wal wajjin as ba'anii fuula ifaadhaan wal jaallachaa taphachaa gaafa isaan as ba'anii ijoollee isaanii kabachaa gaafa isaan as ba'anii baay'ee namatti tola ture. Garuu amma immoo barnoota hin taane turraa mul'achaa jira jechuudha. Kanaafi barteen kun otoo dargaggoota keenya mudachuu baate baay'ee tokko natti tola jechuudha. Otoo irraa of eeggannee warra shaamarraas waan kaleessa dabarsine yookiin mudannoo qabnu sana otoo itti himnee otoo hubachiisnee baay'ee gaariidha jechuudha. Gaala keessa seenanii itti himu yookiin hubachiisuurra jalqabuma otoo gara gaalaatti hin seeniini waan kaleessa dabarsine sana otoo itti himnee hubachiifnee yoo ta'eef hin ta'uuf taanaan adeessu bakka kanuma dhugaa jiru otootti himnee gara gaala dhaabbatoo dhufnee baay'ee bareedaadha jedhee yaada. Kanaaf shaamarroonni keenya waan jiru waan akkas waan lubbuu qabu waan boru mul'achuu danda'u dhoskanii gaala hundeessuun gaarii miti jechuudha. Waan tokko nama dhagate ta'e boru ba'ee mul'achuu waan danda'uuf kanaaf iyyuu waan akkasii kanarraa warri dhiirotaa jaalallee keessaniif himuu qabdan boru waan
Sunis akkasuma daa'ima yoo qabaatan itti himuu dandeessu. Shaamarran keenyallee daa'ima yoo qabaatan abbaa manaa keessan hiriyaa keessan itti himuu dirqama keessan jechuudha. Waan ta'e takkaa ta'e gatii ta'ee fi dura ta'e gatii ta'ee fi dirqama ammoo abbaa manaa keessan sana hin jaallattu gatii ta'ee fi yoo sin jaallatee taanaan kun isa daangessuu hin danda'u gatii ta'ee fi dursitanii itti himuu qabdu otoo gaalattiin seenin jechuudha. Amma ijoolleen sadi taatee abbaa dhabaa jirti jechuudha. Abbaa dhabuu jechuun immoo baay'ee isheetti miira isheetti ulfaatutti itti dhaga'ama jechuudha. Ijoolleen illee haatiif abbaa yoo wal bira jiraatanii gammachuun jiraatu jechuudha. Kanaaf haatiif abbaan gargar ba'anii taanaan wal ciqicciquu taanaan ijoolleen jidduu isaaniitti gammachuudhaan jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu dargaggoonni si'anaa ta'u waan akkasiirraa of eeggannee baay'ee bareedaadha jedhee yaada. Kanaaf yeroo xaanu kan biraa mata duree haaraa